wanti raajii sitti ta'e sun mee fakkeenyaaf maalidha? Yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu biyyi sun haalli siyaasaan ishee keessa jirtu baay'ee yaachisaa fi baay'ee ulfaataa kan turedha. Akkuma argaa jirru jechaadha. Mee dhugumatti yeroo san biyyi tasgabbii qabdi ture maal abjuun argite moo maaltu kallattiidhaan akka raajii ta'u si dubbachiise? Dhugaa wanti raajiin ta'e ma waa hedduu jira bakka raajii tana yoo dubbanne agartee jijjiirama bara 2018 kan uummanni marti gammadee itti galee sun agartee bakka saniirraa socho'ee akkaataa namni itti yaadee namni marti itti gammade san hin taane qeerroo 5,000 ruuyi isaatti dhabee qeerroo meeqa caccabee meeqa itti dhume hanga hadhaa kan bakka buutee isaanii dhabantu jira. Kana irraa ka'eetiin qeerroon kun marti itti dhumatee jijjiirama kana sin gaanii jijjiirama warruma mataa jijjiirama kana fideyyuu warra jijjiirama kanarratti abbaa ta'eetiin fide warri mootummaa ofiin jedhu kun fuudhaniitiin hidhanii jechuun hayyoota meeqaa akka qaalii namaa akka Haacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesaniitiin namoota gurguddaa akka Baqqalaa Garbaa akka Jawaar Mohaammed Dajanee Xaafaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Abdii Raggaasaa uummata gurguddaa agartee Oromoo biratti kabaja guddaa qabu dhageettii guddaa qabu jijjiiramni kun jijjiiramuma isaan fidanii ofuma warruma jijjiirama fide kana fuudhaniiti mana hidhaatti galchanii Oromoo kaan ajjeesuu kaan saamsisuu kaan buqqaasisuu kanatu deemaa ture kanumarraa akka ka'e jijjiiramni kun raajii manutti ta'e raajii bakka waan agartee nama ajaa'ibuu ta'ee jechuudha. Obboleessi keenya yeroon geesse as jalatti argamtaa yookaan haalli si mijaa'u taate liinkii armaan gadii kanaan seeni siin jedha. Jamaal Goodii dhuguma jechuudhaaf yeroo sanitti namni kamiyyuu kallattiidhaan harka dhiyaa shubbisaa gara biyyaatti galee namoonni hedduun qabsoo Oromoo keessatti kiiloo guddaa qaban. Ati ammoo yeroo sanitti dhuguma dubbachuuf artiistonni hedduunis kan faarsaa turan Lammaa Magarsaatii fi muummicha ministeera Abiy Ahmad isaaniin wallisaa turan jechaadha. Ati ammoo yeroo sanitti akka waan raagaatitti raajii nutti ta'e dubbiin baranaa jette. Kana qofaa miti Jawaar Mohaammed ati goota kan jedhu wayi wallee wallistee turte. Dhugaa dubbachuudhaa fi wallee sanillee namoonni hedduun ni beekan jedhee yaada wallee sanirratti ammootu booda itti deebina. Mee dhuguma dubbachuudhaaf wanti ati dubbatte wanti ati kaleessa tilmaamte har'aan tanatti dhugumatti mul'atee jira jettee itti amantaa guutumaan guututti mul'atee jira wanti raajii sitti ta'e sun hojiitti jijjiiramee jira. Wanti gaafa raajii ta'e sun kaakunoo waan ta'aa jirru walumaan argutti jirraa raajii nuti ta'een kun kan raajii dhugaa ta'e wanti agartee ittuma ifaatumaan dhufee qabsaa'ota Oromoo kan Oromummaa isaaniitiin Egaa daawwattoota keenya wallee isaa kana lola barraaqii kan gootota Baalee yaa lola barraaqii kan gootota Baalee erga addaan Baalee awwaanatti hin tolle. Yeroo mul'ifataa ture kuni maal mul'isa? Gamnummaa uummata Oromoodhaa keessaayyuu diyaaspooraan rafeen bullee mana gaarii erga argatellee bishaan gaarii erga argatellee barumsa gaarii erga argatellee biyya isaatiif kutannoo fi ejjennoodhaan hojjetaa jira jechaadha. Kun maal mul'isa? Dhugaa dubbachuuf qabsoon kan ijaaramaa ni jirtu qabsoon rinesansi kan ta'anii jirtu diyaaspooraadha. Diyaasporaan ammallee hin callifne sagalee uummata keenyaa ta'uu hin callifne garuu warri garaaf bulan warri ajandaa dhuunfaatiif bulan diyaaspooraa keessaa galaniitiin biyya keessatti gufuu qabsoo Oromoo ta'aa jiranillee ni jirani. Har'aan tan ammootu isin sagalee uummata keenyaa ta'aa jirtan jechaadha. Jamaal Goodii baga deebitee sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Hawaasa biyya keessaatiif jala murree wanti dubbannu jira. Mee asirratti hawaasa biyya keessaatiif ergaa akkamii dabarsita? Galatoomi wallahi wanti biyya keessatti hadha deemaa jiru waan salphaa miti. Waan agartee Oromoo sila Oromoon gadi bahee qullaa fi wanni hadha biyya keessatti deemaa jiru. Oromoon ganna afran namtichi abaaramaan kun dhufe Oromoon du'aa ture qe'ee isaa irraa ari'amaa ture agartee wan adda Oromoo irratti dalagamaa ture. Kana keessa bira taree waggaa 4 fi uummata keenya kan Wallaggaa Gujiif Boorana itti xiyyeeffatanii fixaa turan. Gaafa kana Oromoon bakka jiru cal'iseetiin wallaalaa ture. Cal'iseetiin laalaa ture uummata dhumaatii uummata kanaa irratti namni tokko gadi bahee dubbataan ture adabatee walirratti eegaa ture.
Har'a ammoo dubbiin tun deemtee ummata Oromoo cufa bira geettee deemtee hadha tuulama seente. Ummata keenya kan Shawaa tuulama bira seenteetiin hadha ummata keenya xayyaaraan ficcisiisaa jiran. Ummanni keenya hadha xayyaaraan dhumataa jira. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo teettanii du'aaf wal affeeruu kana dhaabaati gadi bayaa falmadhaa. Nuti warri ala jirtan amma namoonni garii wayitalamni waan kana dubbatu akka waan agartee warri biyya alaa jiru kun as taa'ee ummata ficcisiisee yookaan ammoo teessanii ala teettanii ummata keenyatti to'attanii waan jedhamu taasifama. That's not the point. Nuti ummanni ala kana jiru ala jirra. You already know diaspora keessa jira ummanni biyya alaa kun. Achitti du'aan jiru hadha ka du'aa jiru sihi abboo warra biyya keessa jirtu. Yoo ofiifin ta'a jette gadi bayi falmadhu. Namatti quba qabuu dhiisaa gadi baya bakka jirtanirraa ganda keessanirraa eegala. Kaadiree ganda kan kee keessa jirturraa eegali bakka jirtu. Yookaan haga agartee woboon dhufeeti si baraaruun eegin ka'ii of baraari. Boru galgala boru ganama ganda nama maraati dhadhaanii ganda nama maraa bira seenuu deema wanti kunii jedha Ahmed. Baatee turte. Asirratti hedduun galatoomii yaani ati kennite sirriidha. Keessaayyuu namni hundinuu yookaan abbaan kiyya yookaan haati kee yookaan ammoo obboleessi keenya adda du'aan jiru saba keenya du'aa jira. Keessaayyuu naannoo shaggar kanatti wanti adeemsamaa jiru guyyaa ilgaddaa qonnaan bulaan Oromoodhaa naannoo tokko 17 ajjeefame naannoo biratti 39 akkas jechaadha. Keessaayyuu naannoo shaggar kanatti kaleessa ka quba itti qabaa turre naannoo lixa shaggar kana jechaadha. Keessaayyuu naannoo salaalee kana guutumaan guututti uummanni namni hedduun qeeqaa ture jechaadha. Har'a ammootu hidhannoo guutuudhaan kan qabsaa jiru qeerroo hedduu of jalatti hiriirsee kan qabsaa jiru naannoo shaggar kana uummanni Oromoo keessaayyuu kutaa Arsiitii fi kutaa Baalee dabalatee akkasuma naannoo Harargee keessatti sochiin jiruu fi sochiin hawaasaa jiru maal fakkaata kan jedhu namuutu waan argaa jiru jechaadha. Assaayimentii guddaa keessaayyuu iddoon kun kaleessa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa bakka galfata qabsoo Oromooti bakka oolmaa Oromooti bakka waraanni bilisummaa Oromoo qe'ee goratee keessa ture keessaayyuu naannoo Raayituu kan yoo fudhatte gaara mul'ataa yoo fudhatte akkasuma mootu naannoo Harargee kanatti naannoo Carcarxirroo kanatti bakka qabsoon Oromoo kaleessa itti dhuka'aa turtedha. Naannoon kunniin har'an tana maseenuutti mul'ata. Maseenuu qabsoo Oromootti mul'ata. Maalirraayi aayidoloojiin hawaasa kanaa maali? Kaleessa keessaayyuu Harargee yoo fudhanne wareegama gurguddaa kutaalee Oromiyaa keessaa kafalaa turanii fi qabsoo Oromootiif qe'ee isaaniirraa buqanii haala adda addaatiin yeroo hedduu irratti gaggeeffamaa ture. Maalirraa hawaasni keenya keessaa kutaa kibba ba'aa Oromiyaa kun qabsoon isaa laamshaa hojjete maalirraa jettee yaadda? Ani dhugaa rabbii uummanni keenya qabsoon laamshessuu osoo hin taane uummanni akkuma jirutti Oromoon kun walirratti ilaalaa jira. Dhugaa rabbiiti sochiin agartee Wallaggaaf Gujiif Boorana keessa jiru naannoo birii keessa ni jira yoo jenne waan namni cuftu argaa jiru. Yoo akkas jennu ammoo uummanni kun marti rafee jira jechuu miti. Hawaasni akkaataa itti socho'uun nima jira ima socho'a garuu ammoo is not enough. Gayaa miti. Uummanni keenya dammaquu qaba. Namni bakka jiru waan harkaa qabu qabatee gadi ba'ee diina kana ofirraa dhayuu qaba. Oromoo yoo hadha waliigalee gadi ba'ee diina kana ofirraa hin dhayin yoo Wallaggatti cadhistee laaltee Shawatti cadhistee laaltee boru Arsii balbalasitti dhadhayeesitti seena. Baalee boru balbala dhadhayeesitti seena diinni. Kabirii badheen dhufu diinuma ollaa kee mana kan kee ganda kan kee keessa jirtu sitti ol ka'a badheen dhufu. Kanaafatti maal godhuu qabda? Ka'ii dammaqii of qopheessi. Of qopheessi Oromoo bakka jirtu Arsii Baalee Arsii olumaa gara Arsii si koomando ol ka'aa of qopheessaa bakka jirtanii. Ol ka'aa dhaabbadhaa waan tokko cadhistanii teettanii ilaalina. Wanni dhufaa jirtu kun naannawa mara akkanuma walgeeti. Jimma dhaganaa dhufuu deema. Harargee ganaa gayuu deema. Asiin Gujii qaraa gahee jira. Karrayyuu kun uummata fixaa jiranii. Shawaa uummata fixaa jiranii. Wallo uummata fixaa jiran. Oromiyaa waliin gahee jira. Wanti hafti amma laali. Wanni guddaan parsantiin guddaan iddoon uummanni itti hafe uummata fixuu deeman. Baalee fi Arsiidhaa fi walumaa gala Arsii gamaa gamanaa kana agartee komando Harargee. Kunniin lamaan dammaqee ka'uu qaba ofirraa. Yoo kunniin dammaqee hin ka'ini wallahi dhumaatiin teenya dhumaatiin ganaa itti fufti waan jedhu qaba Ahmed.
Egaa akkuma jette keessaayyuu hawaasa keenya naannawa Harargee, Baalee fi Arsii keessatti kaleessa gootonni hedduun biqilanii jiranii qabsoo godhamaa ture keessatti wareegama gurguddaa kafalanii jiranii. Dhuguma dubbachuuf akkuma Dooktor Milkeessaa miidhagaa dubbatanitti istiraateejiin guddaan uummata Oromoo kana addaan qoqqooduudha, sobaan burjaajessanii bituudha jedhamee jira. Caffee Oromiyaa keessatti haalli ta'aa jiruu fi haalli argaa jirru keessaayyuu yeroo rakkoon jirutti yeroo hawaasni keenya beeleetti Booran irraa namoonni dhaqan yeroo gaafiin gaafanne ture. Baal irraa yeroo dhaqan Caffee Oromiyaatti gaafiin gaafanne ture. Dhuguma hawaasni keenya rakkachuu dhabeeti moo rakkootti hin jirre moo rakkoo gama daandiitiin jiru, gama rakkina siyaasaatiin jiru, gama bulchiinsaatiin jiru keessaayyuu lixa Oromiyaa irraa akka gaariitti gaafataa turanii deebis argachuu baatus mirga isaanii ba'aa jiran jechaadha. Namoonni Caffee Oromiyaa bakka bu'aniitiin godinoota keessaa kibba ba'a Oromiyaa Harargee dabalatee Baalee fi Boorana akkasuma naannawa Shaggar kanarra namoonni hirmaatan kun gaafii maa gaafachuu dhaban jettee yaadda? Maaliif furmaanni kan dhufu yeroo hedduu gaafii tattaaffii nama bakka bu'ee deemu waan taateef rakkoo jiru gama diinagdeetiin gama siyaasaatiin jiru kana mee maaliif dubbachuu dhaban jettee yaadda? Wallahi baay'ee ulfaata waan dubbachuu dhabaniif maal seeta beekuu hin dandeenyu waan cal'isiisee jira uummata kana. Garuu cal'isuun ani amma isaan qofatti quba hin qabne taate uummatuma Oromoo maratu cal'isuun ani amma isaan qofatti quba hin qabne taate uummatuma Oromoo maratu cal'isaa jira. Uummanni Oromoo gadi ba'ee bakka jiruun waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbateeti waan kana dammaysee itti fufuu qaba waan jedhu qaba. Kanaaf agartee warri cal'isanii waan isaan cal'isiise ka beekuu hin dandeenyu beeyta waan isaan cal'isne waan cal'isaniif qabanii nama kana garaa isaa bashitee keessa beekuu hin dandeettu waan namni cal'iseef. So waan cal'isaniif ni beekanii isaanii. Jamaal jidduudhaan bilbilaan yaada nama nuu kennaa jiru jira karaa irra imalaa jirra jedhanii. Meegaa eessarraa bilbiltuu sagantaan tamsaasa kallattii keenya MW irraa yeroo ammaa kana dabarsaa jirra. Sagantaan keenya kan irratti fuulleffatu ajjeechaa garmalee keessaayyuu qaala'insa jireenyaallee biyya keenyatti jiru kanaan wal qabatee addaa mariirra jirra. Mee asirratti yaada akkamii qabdu? Imalarra jira jechaa jirtu sagantaa keenya irratti yaada qabdan. Hedduu galatoomaa carraa kanarraa kennuu keessaniif akkasuma Jamaalis sabboona Oromoo hedduu galatoome asitti dhiyaattee yaada bilchaataa qabsaawaa dhugaa asirratti dhiyaattee ammallee osoo qabsoo lafan kaa'iin kanarratti hirmaachuun gaggee galanni gaggee bilisummaa siin jedha. Akkasuma uummata keenya ka daawwatu xiqqaa guddaa galatoomaa jedhaanii sheerii walii godha yaa ilmaan Oromoo. Maali malli jettee hangana gaafa hanga nurraa baatee yoo boraa atuu maal beektaa waa malan eeyyen atuu mala beektaa waa malan Katu ijoollee haftee dhombir gaaddisa haftee dhombir jechaan meeshaa lolaa kan uummanni Oromoo ittiin loluun beekamu kaarii Aliyyii Cirrifaati xiyyaara sama irraa kuffifteen jechuudha. Har'a hiree Abdul Jabbaar Hussein hayyuu Oromoo kakara ganda akhiraa dabreetiin jedhe lubbuun ilma namaatu ni gariin namni gariin ufirraa du'a gariin ammootu hawaasarraa du'a hiree ammootu ati Oromoo qofa osoo hin taane addunyaa bakka bu'uu qabda jechuudhaan ijoolleen haftee dhombir laaptooppii 20,000 bitame har'a si badhaasaniitiin jiranii ijoollee haftee dhombir galatoomaa ulfaadhaa jetteeni borumsa keetitti jabaatteetiniin itti fufuu qabdaa. Riisitiin sun duuba na fakkaate dhageette jabaattee itti fufuu qabdaa. Akkasuma quraanallee barachuu qabda tole. Borumsa qofa osoo hin taane quraana yoo qaraatte lamaanuu walitti qabachuu dandeetta. Waan borumsa idilee keessaa hin arganne guddaa quraana keessaa argatta. Quraanatti jabaadhu, ibaadarratti jabaadhaa, isinillee salaata jabeeffadhaa. Ijoollee haftee dhombir yoomiyyuu hin dagatinaa isin jedha. Kanaaf riisarchii kan kee asirratti dalagatta riisarchii ittiin dalayta. Isinoo maal jettanii mee ijoollee haftee dhombir doktora ta'e jette kanaan dura doktora riisarchii kanaan dalayta kana booda maal jettanii mee isin ijoollee haftee dhombir? Gaaddisa haftee dhomborii baay'ee galatoomaa jiraadha bakka kun ba'etti rabbi dachaa dachaan isiniif haguutu nu yaadachuma keessaniif iyyuu baay'ee galatoomaa nu yaadachuumti keessanuu nuuf waan guddaadha waan biraa mitiiti nu dubbisuun keessanii na baay'ee galatoomaa ulfaadha waan jedhu qabu kan jedhan. Ati yoo maal jetteen galatoomaa ta'e? Baay'ee galatoomaa jira. Gola meeqa barattama barumsa? Barumsa
kutaa sadii. Kura sadaffaa barattaami tokkoffaa bayishee. Tole. Tole. Maarree galatooma ulfaadhaa gaaddisni haftee doombir isiniin jenna. Dhugaa rabbii namni biyya ormaa keessa taa'ee rakkoon bu'aa cehii yeroo ammaa maatii ofii gargaaru jira. Rakkoowwan hedduutu biyya keessa jira jechuudha. Namni kana hunda keessa dabree maatii ofiillee gargaaraa gumaacha akkanaa namaa gumaachuun gumaacha akkanaa kenna akkana namaa kennuun waan guddaadha. Waan akkanaa yaadattanii ilmoon tuni nu qabdi obboleettii teennaa abbaan isarra bira jiraachuu dhabu abbaan nuyi jettanii waan boru isiin mala waan boru isiin itti deemtu dursitanii haga yuunivarsiitii dirasitti deemuu qabdi jettanii waan akkanaa itti yaaddanii waan akkanaa godhuu keessaniif dhugama rabbii baay'ee ulfaadhaa kabajamaa rabbi isin haa kabajuu. للستو سبا أرميا ولدي فالمتار الرسيو